Bankiin biyyaalessaa akka ibsetti baankii mootummaa dabalatee baankiiwwan dhuunfaa kamuyyuu daballis ta'e hir'isa gatii dhibbeentaa 2 yookaan immoo garaagarummaa qarshii lamaatiin ala akka hin taasifne ibsee jira. Yeroo kana black marketiin doolaarri tokko qarshii 40 Itoophiyaa fi achi ol ta'ee jira. Egaa akka bajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenyaa roon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalaa maatii keenya utaataan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa odeeffannoo kana keessatti haala gabaa black market fi karaa baankiitiin maal fakkaata kan jedhuu fi odeeffannoo kana kan biraa hedduu as keessatti kan isinii kaasuta. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqabaatti isinii kaasuuf jaaletti baankiin biyyaalessa Itoophiyaa baankii mootummaa dabalatee baankiiwwan dhuunfaa kamuyyuu dhibbeentaa 2 yookaan ammoo garaagarummaa qarshii lamaatiin ala mallaqa kamuu gatii isaa ol kaasuus dabalatee gabbuusu akka hin dandeenye ibsee jira jechuudha. Garuu kana dura ammoo garaagarummaa qarshii 10 fi isaa ol akkasumas ammoo isaa gaditti garaagarummaa taasisuudhaan sharafaa kan jiranidha jechuudha. Akka fedhii isaaniitti baankiin kamuu gatii ol kaasee barbaade ammoo gabbuuse bituu irratti argama. Kun ammoo akka hin dandamne ibsee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo kana karaa baankiitiin sharafni maal fakkaata karaa black marketiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin maal fakkaata kan jedhu tokko tokko isaa kan isin biraan ga'uuta jechuudha. Kanaaf mallaqaawwan addunyaa kana keessa baay'inaan namoonni kan ammoo ijoolleen keenya deemanii yookaan ammoo karaa black marketii kanaan qarshii isaanii gara biyyaatti ergachuu kan itti danda'ani naannoowwan maallaqa 13 kan ta'e sharafa isaa karaa baankii fi karaa black marketiin qabadee isin dhufee jira jechuudha. Odeeffannoo isaa jala bu'iiti. Egaa jalqabarratti kan isin biraan gahu doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 140 fi 40.8 yookaan immoo qarshii 140 saantiba 80 sharafamaa jira karaa black marketiitiin isin jechuu barbaada. Inni kun kana yoo ta'u karaa baankiitiin ammoo gadaanaan isaa 113 baankii daldala Itoophiyaatiin sharafamaa kan jiru yoo ta'u olaanaan isaa 121 baankii Oromiyaati. Isa kanaan ala immoo 120 kan sharafaa jiran baankiiwwan akka Amaaraa Ugaaganii fi baankii Birhaaniiti. Isaan kanarraa kan hafe ammoo qarshii 18 116 fi akkuma fedhe isaaniitti kan sharafamaa jiru jechuudha. Olaanaan isaa 121 yoo ta'u gadaanaan isaa 113 sharafamaa jira. Kana jiraachuu isaa beektanii namoonni karaa black marketiitiin ergachuun yookaan immoo karaa black marketiitiin gara biyyaa ergachuun isin hin mijoofne baankiiwwan gatii fooyyeedhaan sharafaa jiran kanneen irraanii gara biyyaatti ergachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan kan isin biraan gahu doolaara Kanaadaati jechuudha. Doolaarri Kanaadaa tokko karaa baankiitiin karaa black marketiitiin qarshii 101 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Kanaaf ijoolleen biyyoota maallaqa kanaan kaffalteen isin kaffalamu keessa jirtanii kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamu isin jechuu barbaada. Inni kun karaa black marketiitiin yoo ta'e karaa baankiitiin ammoo qarshii 80 kan sharafamaa jira. Qarshii 80 irraa kaasee amma qarshii 88 kan sharafamaa jiru isin jechuu barbaada. Qarshii 80 kan sharafaa jiru baankii kamii qarshii 87 kan sharafamaa jiru immoo baankii kam gaafii jiruuf ammoo baankiiwwan akka Innaat baankii qarshii fi baankii hojii baankii Oromiyaa qarshii 88 sharafaa jirani. Isarraa kan hafe ammoo 100 qarshii 80 baankii daldala Itoophiyaa irratti sharafachuu dandeettani. Isarraa kan hafe ammoo qarshii 77 kan sharafaa jiru Awaash baankii fi Global baankii kanaan sharafaa jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Irra caalatti black marketiidhaan ammoo qarshii 101 fi saantiba 75 sharafamaa jiraachuu beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Isa kanaan kana yoo jenni ittaan suudhaan kan isin biraan gahu doolaara Awustiraaliyaati. Doolaarri black marketiitiin qarshii 94 fi saantiba 2 sharafamaa jiraachuu isaa beektanii akka itti jechuu barbaada. Kanarraa kan hafe immoo karaa baankiitiin qarshii 74 hamma qarshii 79 kan sharafamaa jirudha. Isa kanas kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan kan isin biraan gahu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa black marketiitiin qarshii 152 fi saantiba 70 sharafamaa jira. Inni kun karaa black marketiitiin jechuudha. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 131 fi saantiba 40 baankiin Oromiyaa sharafaa jira. Isarraa kan hafe baankiin daldala Itoophiyaa 123 sharafaa jira. Baankiiwwan akka baankii akka Innaat baankii fi baankii Siiqee isaan kunniin ammoo qarshii 31 fi saantiba 98 sharafaa jiraachuu beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Irra caalaan isaa 131 sharafaa jiru. Isarraa kan hafe ammoo baankii mootummaa 123 sharafaa jira jechuudha. Kanas kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaanii kan isin biraan gahu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa black marketiitiin 183 saantiba 30 sharafamaa jira. Inni kun karaa black marketiitiin karaa baankiitiin
Bankiin Oromiyaa 157 sharafaa jira. Sarara kana fi baankiiwwan bira akkin Amaaraa baankiinis 157 garaagarummaa saantiibaa qaba. 156 Wagagan baankii fi isaan kuwwan ammoo 154 hamma 144 baankiin daldala Itoophiyaa kanaan sharafaa jiraachuusaa beektanii akka isin jechuu barbaada. Egaa akkuma jalqaba isinii kaase baankii irratti garaagarummaa hedduutu jira. Baankiin hundinuyyuu gatii mataa isaaniitti baasanii kan ittiin bitaa jiran jechuudha. Kanaaf waliin fakkaatu isa kanaan jiraachuusaa beektanii namoonni gara biyyaatti karaa baankiitiin ergachuu barbaadan ammoo baankii kamtu gatii olaanaadhaan sharafaa jira isa jedhu osoo adda hin baasin qarshii keessan akka hin ergine isin jechuu barbaada. Even garaagarummaa qarshii tokkos yoo qabaate baay'ina irratti ammoo qarshii baay'ee garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef isa kanas gatii olaanaadhaan kan sharafaa jiru baankii kam jettanii erga dabaaftanii qofa galfachuu dandeettan jechaadha. Akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti fakkeenyaaf paawundiratti garaagarummaa jiru ilaaluu dandeettan isin jechuu barbaada. Inni kunis kanaan jira. Ittaan sun ammoo Kuwait dinaara Kuwaitiiti. Dinaarri Kuwaitii tokko karaa black marketiitiin 458 sharafama 458 saantiba 90 sharafama jira karaa black marketiitiin. Karaa baankiitiin yoo ilaalle 195 fi saantiba 67 sharafamaa jira jechaadha. Baankii Oromiyaa isa gatii kanaan bitaa jira 395 fi saantiba 60 isarraa kanaaf ammoo 362 fi saantiba 20 baankiin daldala Itoophiyaa bitaa jira isin jechuu barbaada. Inni kunis kanaan jiraachuu beektanii itti fayyadamtan irraa isin deebaa karaa black marketiitiin 458 saantiba 90 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Isa kanaanis kana yoo jenne ittaan sun kan isin biraan ga'u diraama Dubaayii fi diraamni Dubaayii tokko karaa black marketiitiin qarshii 38 fi saantiba 20 sharafamaa jira karaa black marketiitiin jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma jalqaba isin kaasee baankiitti garaagarummaa qaba. Baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru asirratti baankii Oromiyaati qarshii 33 bitaa jira. Isarraa kanaaf ammoo fakkeenyaaf Innaat baankiinis qarshii 33 bitaa jira. Isarraa kanaaf ammoo 130 baankii hojii baankii daldala Itoophiyaati. Kanaa gadiin bitaa kan jiran baay'een isaan jiranii fakkeenyaaf Awaash baankiin qarshii 39 saantiba 32 bitaa jira. Walumaa galatti karaa baankiitiin kana fakkaata qarshii 30 kaasee amma qarshii 33tiin kan bitamaa jiru jechaadha. Isa kanas kanaan jiraachuusaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Ittaan sun kan isin biraan gahu riyaala Suudi Arabiyaati. Riyaalli Suudi Arabiyaa tokko karaa black marketiitiin qarshii 37 saantiba 40 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 30 irraa kaasee hamma qarshii 32 saantiba 29tiin sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Isa kanas gatii olaanaa kan bitaa jiru baankii Oromiyaatti qarshii 32 fi saantiba 29. Isarraa kanaaf ammoo qarshii 30 qarshii 28 fi qarshii 31 kan bitaa jiranis jira. Isa kanas osoo addan baafatiin hin erginaa isin jechuu barbaade baankiitti garaagarummaan isaa baay'ee qaba. Walumaa galatti karaa black marketiitii fi karaa baankiitiinis kana fakkaata garaagarummaa qarshii 5 fi isa oliidha kan jiru jechaadha karaa baankii fi karaa black marketiitiin. Isa kanaan kana yoo jenne ittaan sun kan isin biraan gahu Oman riyaala Omaniiti. Riyaalli Omanii tokko karaa baankii black marketiitiin qarshii 365 fi saantiba tokko sharafamaa jira. Isa kanas kanaan jiraachuusaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Isa kanaan kana yoo jenne karaa sattaan sun kan isin biraan gahu dinaara Joordaaniiti. Dinaara Joordaanii tokko karaa black marketiitiin 198 fi saantiba 23 sharafamaa jiraachuusaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. 198 fi saantiba 23 sharafamaa jira dinaarri Joordaanii tokko. Ittaan sunaan dhumarratti kan isin biraan gahu dinaara Bahireeniiti. Dinaarri Bahireenii tokko karaa black marketiitiin qarshii 372 saantiba 80 jiraachuusaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa kanarratti wanti isin beekuu qabdan karaa black marketiin gatii anamma isin biraan gahaa ture kanaan sharafamaa jira. Haa ta'uuti ammoo wanta kana kan hojjetu nama waan ta'eef nama dhuunfaati gatiin isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Namoonni gatii kana gadiin sharafamaa kan sharafaa jiranis jira. Olaanaan isaa kana fi iddoo baay'eetti kan ittiin sharafamaa jiru kana ani hangamma isin biraan gahaa ture kana gatiinis jiraachuu danda'a. Tarii filannoo biraa yoo dhabdan gatii anamma isin biraan ga'e kana yoo dhabdani gatii jiruun sharafachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Haa ta'uuti ammoo baay'inaan kan ittiin sharafamaa jiru yeroo anamma isin biraan gahaa jiru kanarratti gatii anamma isin biraan gahaa ture kanaani. Kanaaf gatii kana gadiinis jiraachuu danda'a. Tarii kana olii yoo dhabame malee kana gadiin namatti kana gadiin sharafaa jiran isin jechuu barbaada. Kanaaf odeeffannoo kanarratti gaafii yoo qabaatan akkasumas yaada yoo qabaatan odeeffannoo kana fakkaatu kan biraa beekuu yoo barbaadan akkasumas ammoo qarshiiwwan biyya biraa
kan gatii isaa beekuu barbaadan karaa baankiitiin haa ta'u karaa black marketiin gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti akkasumas immoo karaa lakkoofsa bilbilaa tiin qunnamuu kan ammoo na dubbisuu ni dandeettani odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan kan bira odeeffannoo isaa funaanee kan biraan goota gaafii keessaniif deebii waan isin ta'a jedhee yaade gama viidiyootiin qopheessa kan isin dhiyeessu ta'a kana se'uun taane kallattii masin nagaawatanii yookaan immoo karaa koomentii tana ta'u karaa lakkoofsa bilbilaa karaa keessaatiin kan isin deebisu ta'a isin jechuu barbaada viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan nu turaa nageenyi kenna masin jirtanitti nagaa qabu.